بقرا كان دفتن رمضان كريم جنة جرا جمانو سينا وبولين نغمتي سورة جرا وبون قوي دا في خنا بك خاو دبي جرا نواتو ربي دبي جرا نما هداتو دبني غا قوي سن نما هداتو دبني غرو قوي سن نما هداتو دبني ورمون خاتي هداتو دا قبدي قوي سن سنيغلا هدادا خاتي قوي سن هدادا dirqama jechuudha. Hidhachuun dirqama keessanii Oromoo teenya qawween sun dirqama hidhachuudha qabdan. Sa'a malee maa deemtaa? Wallaahi sa'a malee akkam goona gaare? Akkam goona? Nutumaatiitu waan keenya kanaatiitu waan sa'a malee deemaati. Rakkoo teenya tanaatiitu sa'a malee nutti dhufe. Tana siigalee kanaaf wanni sun akkuma sa'a malee nutti dhufetti gaa nuti sa'uma dandeenyetti waliif sagalee ta'uudha. Silaahuu viidiyoon umrii namarra qabdi. Abbichi yoo du'ees viidiyoon sun ni jirti jechuudha. Kanaaf bikka jirrutti sagalee walii ta'uudha qabna jechuudha. Keessattuu hoggaa obboleeyyan keenya biyya baqaatii fi kana keessatti rakkoon adda addaa kanatti irra geessee namarraan adda bahanii hogga kanatti rakkatanii hogga kana ciisan hedduu namatti dhageema. Sii galaami ilmi namaa hanguma ati fayyaa qabdu takka ifitti si dhiheessa. Ilmi namaa sii galaami hanguma ati fayyaa qabdu ifitti si dhiheessa. Garuu hogga ati fayyaan dhabne si irraanfate jechuudha. Maaliif obboleessa kee hin taane hanga ati fayyaa qabdu ifitti si dhiheessa. Sanboota khalaas warrummaan silaati hojjettuufu hanga ati fayyaa qabdu siyaama jechuudha. Ati takka dhukkubsannaan daataan kee dhumnaan suma kuchiisee jechuudha. Na dabrisiin jaa akkasi. Hundaafuu baga nagaan dhuftanii isiniin jenna obboleeyyan kiyyaa dandeenyu waa lamarraa haasoyna. Waa lameen suni tokko Galatomi WBO jennaani. Tabiraa immoo obboleettii teenya tan Oromoodha. Tan biyya baqaa kana keessa jirtu Cairo keessa jirti. Mucayyoon sun dhukkubsachaa turteesi. Facebookaa fi kana irratti ol bahuudhaa fi kana hin beektu. Akka shamarran tokko gartanii yaada isaaniitiif kana daddabarfachaa jirutti illee akka shamarran tokko yaadaa fi kana laayiviidhaan haa ta'u bifa adda addaatiin haa ta'u warreen akka daddabarfatufaa jira isii waan san hin qabdu. Ammoo aktiivistuma jennaan. Maaliif akka aktiivistiititti namni kun nama taa'ee waan takka faa sheer godhu babarreessu faadha. Aktiivistiin kun bifa hedduudhatti jira. Kawaafaa barreessuu jira. Ka dubbatee yaada kana siin gahuu jira. Bifa adda addaatiin jira jechuudha. Aktiivistii hogga jennu gaa namni keenya ka Oromoo kuni warruma taa'ee iyyuu kanatti fudhata. Warruma taa'ee dubbatu warra laayivii dhufu kana aktiivistii godhee laala malee warra taa'ee barreessuu fi kana aktiivistiitti hin lakkaa'u jechuudha. Sii galaami. Tasma'uuni yaa naas. Dhageessaniimi. Eeywaa akkasii jechuudha. Kanaaf anis akka nam tokkootitti akka obboleessa keessaniititti akka nama wallaalaa tokkootitti Ramadaan Kariim isiniin jecha obboleettii teenya tana cinaa akka dhaabbannu abdiidhaan qaba. Akka dhaabbannu abdiidhaan qaba. Mucayyoo teenya tan Harargeedhaaf ta kaleessa taniin kaleessa laayiviidhaa fi kana seeneef obboleettiin teenya Aashaa Beellaadha tan Ameerikaadha ergiteefii jirti. Ji'arraa $50 seenteefii jirti. Anis ji'arraa $50 seeneetiif jira. Gurbaan tokkolleen akkasumatti $50 seeneefii jira. Tokkolleen Ameerikaarraa $150 wal keessa seeneefii jira jechuudha. So
wanni kun akka isii gahu abdiidha qabna mucayyoo san tan kaleen isii lameenuu dhaabbate san akka gahu abdiidha qabna jechuudha. Ammoo wanni feesisaan waada seentan san bikkaan gahaadha jenna. Waan seentan san bikkaan gahaa akka obboleettiin teenyatuun fayyite barumsa siiti irratti deebitu bikkaan gahaadha isiniin jenna. Waan akkasiiti. Namni sila akkanatti wal cinaa dhaabbatee rakkoon tunuu hin dhuftu. Akkasii tagama dhaaba keenyaatitti hoggoo deebinu waboon haqarra jira, haqarratti kan lolu, haqarratti kan falmachaa jiru, haqarratti kan dhiini isaa bikka adda addaatitti wanni jechaa jiru. Kanaaf Oromoon haqa qabdi. Biyya isiiti irratti du'aa jirti. Naannoo isiiti irratti du'aa jirti. Ganda isiiti irratti du'aa jirti. Maaliif nafxanyaan akkanatti qawwee hiikatti? Maaliif akkanatti waboon qawwee tana irraa hiikaa ja'ati wal gaafadha. Isini galaami Rabbiin hogga sii laaffisuudhaa ka'e akkuma xiqqatti sii laaffisa. Akka xiqqatti sii laaffisa. Waboon dandeettii ni qaba. Waboon waboo haqaati. Waboon ummata nama saamoodoon ta'in ummata haqarratti falmatu jechuudha. Waboo hogga jennu. Si galeemi. Waboon warra naaf siif nu hunda falmachaa jirurraa tokko jechuudha. Waboo hogga jennu. Ammoo humna nafxanyaadhaa, humna Eertiraadhaa, humna qilleensa Itoophiyaa guutuudhaa tan Abiyyiin deemuun hunda meeshaalee gurguddoo akkasiisan irraa hiikuun isaanii silleen ajaa'ibin waboon tana daran hiikaa jirti. Maaliif? Haqare ati waan feetee yoo deemte yoo haqaan alatti deemnaan wanni ati deemtuun sun bikkuma wanni dhaatitti sirraa hiikamti jechuudha. Kanaaf waraanni keenya kan waboodhaa nafxanyoota waan isaan qabanii fi kana hunda irraa hiikanii jilbiifachiisaa jiran jechuudha. Kanaaf waboon galatoomuudha qaba. Nuti hoo akka diyaaspooraadhaatitti maal godhuu qabna? Tanaaf gaafadhaa isin. Hogguu walitti himnu, hogguu kanaaf akkana taha, akkana godhaan hin barbaachistu. Si galaami? Akkana goona jennee nuti akka nafxanyaadhaatitti waan silaa godhuudhaa deemnu san hin himnu. Si galaami? Warri Tigraay maalitti sagaleen isii dhageemte? Dilana ol kaatee wanni taatee yaaduudha qabdan. Nafxanyaa waan gootu hunda ibsaati deemti, himaati deemti. Waan gootu hunda viidiyoo haasaa deemti. Waan silaa pilaana baafatan hunda sagaleedhaan godha wanni jechaa deemti. Sagaleen isaanii sun ala jalaa baati. Isaaniif gootummaatti fakkaata. Waan silaa godhan san alatti gabbaasanii nama dhadhageessisuun gootummaa itti fakkaata. Nuti nafxanyoonni waan akkanaa kana godhu jirra. Oromoon nu haa sodaattu. Teknoolojii kutte tanaan, addunyaa kutte tanaan namni waan isaan itti jiran san fuudheeti ripoortu godha. Nafxanyaa waan akkanaa jirti. Jenosaayidii akkanaati ummanni nafxanyaadhaa naannoo Tigraay irra gaggeessaa jira. Jenosaayidii akkanaati ummanni nafxanyaadhaa Oromiyaa tana keessa gaggeessaa jira. Waan jaamaa qaama ripoortu godhuu jira. Qaama ripoortii godhuu jira jechuudha. Si galee? Kun ammoo deemee walitti qabamee rakkoo isaanirra fidaa jira jechuudha. Wannumma itti addunyaan guutuun Itoophiyaa garagaltee maaliif? Abiyyi biyyaan deemuu hin danda'u. Abiyyi inumaatu bara Jibuutii shunkurtaa fi dinnicha Itoophiyaa irraa deemuuf Jibuutii xiqqishootan tan shunkurtaa fi dinnichaan dirree dhawaa qafiira irraa deemuuf tanaatiitu Itoophiyaa garagalee bariyaa jamaa barbootuun qaanyiidhaa bar Itoophiyaadha. Bartun bilisiginnaadhaaf xiqqeenyaa bar. Tun Itoophiyaadhaaf xiqqeenya mootummaa Itoophiyaatiif. Jibuutii xiqqishoo dinnichaa fi shunkurtaan
dirree dhawaa qafiira irraa achi dhaquuf khudraa fi muduraan achi dhaquuf tanarleetu itti garagalee abiyyi ajib laalaa kuno kufaatii Itoophiyaan keessa jirtu laaluu dandeessan jechuudha. Hangas takka Jibuutiilleen itti garagaltee jirti. Kana maaliifi ja'ati laala waan kana mootummaa alaatiitu duubarra jiran jechuudha. Maaliif Itoophiyaa tana bittinneessuudhaaf duubarra jiran jechuudha. Jirmi raasaa namicha san jirma raasaati jennaani paaltoo keessa tureesi paaltoo san keessatti hedduu nama beekamaadha. Jirma raasaa hogga jaaniin namtichi sun Baale ta'uu Arsii ta'uu hin beekne nama ajaa'ibaati. Itoophiyaa bittinneessitootu Oromiyaa walaba baasaa kajeessan Ingilaand keessatti. Namtichi sun maqaan neekneemin isaa jirma raasaa jaama. Garuu maqaa isaa kabiroo eenyu hin beeku maqaa isaa. Maqaa isaa kaan hin beeku. Maqaan isaa kun eenyu katee hin beeku irraanfadheetiin jira. Paaltoo keessatti garuu jirma raasaa jaanii dubbii tana laal. Ni bulbulaa miti akka ajaa'ibaa bulbula. Hogga inni seenee haasa'u sa'a 2-3 haasawa namni taa'ee dhageeffata jechuudha. Hanga inni taa'ee waan addunyaa tanaa fi kana hunda waa'ee taarikaatii fi kana hunda taa'ee haasa'u teesseetuma dhageeffatte jechuudha. Rafteetillee itti haata jechuudha isa san. Innaawaa hedduu nama jabaadha. Jirma raasaa jaama. Ammoo jechi inni ji'e sun arraan tana kunoo nu garsiisuudhatti jira jechuudha. Itoophiyaa Jibuutiillee tiitu itti lafaa ka'e. Warreen biltsiginnaadha warreen biyyaan deemna jaan kun waa takka keessa hin jiran. Maayyimootaatiitu biyyaan deemuu jira. Ummata waa takkallee hin beekneetiitu biyyaan deemuudhatti jira. Abiyyi daddabiidha. Waa takkallee hin beeku nama hin baratin. Amma Ramadaanaa fi kana keessa waan akkanaa tana yoo dubbattan soomni keessanillee hin cabu. Keessattuu hoggaa gama Oromootirraa gama isaanii san achi dhiibdan qabsoo hogga isaaniitti achi dhiibdan soomni keessan hin cabu. Okay? Hin cabu kana jettanii Ramadaana keessa yoo waa'ee siyaasaa oofne nurraa hin qeeba. No. Dhugaa yoo ka dubbatu taate hin cabu. Dhugaa irratti hin cabu jechuudha. Kanaaf Jibuutiin xiqqishoon tan kuduraadhaa dirree dhawaarraa dhaquuf tan jimaan hawwataa irraa dhaquuf hoggasitti garagalte ati wanni ati qabdu 4 kiiloo san gadhiisteetuma kutuu qofa. Yaalla dileheenoo baqa. Kana jechuudhaati. Abiyoot kaasaayedha. Abiyoot Xabanjaa wanni ati qabdu kana jechuudha. Maaliif jennaan biyyaan deemuu hin beektu nama hin baratini nama silaa barate khasilaa biyya sanii bu'aa qabu. Khasilaa siifillee bu'aa qabu. Khasillee gargaaru garteemi. Khasillee gorsuudha wanni jedhu hunda fuutee mana hidhaa keessatti ol dabarsite jechuudha. Warreen silaatiin maan tana if jalaan deemtu kun hundinuu they are criminals. Ummata diraagaa fi waan adda addaatirra qabame jechuudha. Homeless ummata akkanaati jechuudha. Sigalee ummata homeless waa takkallee hin qabne garteemi. Ummata akkasiiti. Irra guddaan ummanni homelessiin kun Ameerikaa tana keessatti warreen tiraaktara gurguddaa oofu. Ummata akkasiiti. Irra guddaan isaanii akkasi. Akkam gaa warra akka caffeeraa misii fi kanaatiitu gaa manaa fi ijoolleedhaa fi kana qaba. Malee gaati irra guddaan isaanii they are homeless. Ummata kana ummata homelessii makeenuma isaa tana keessa galu achumatti wanni jedhu hunda nyaata sachi godhatu ummata kanaatiitu walitti qabamee Abiyyiif ol gale jechuudha. Abiyyimma ummata kanaatiitu isa jala deema. Warri isaaf iyyuu summatuma akkanaati. Warra waa takkallee hin beekne jechuudha. Amma gaa Jibuutiin hoggaa isinitti kaate maaltu duuba jira jechuudha qabdan. Jibuutii tana Faransaay kaambii waraanaa qabdi. Jibuutii tana keessa. Jibuutuma xiqqishoo tana keessa kaambii waraanaa tan Faransaaytu jira. Kaambii waraanaa tan Ameerikaadhaatitu jira.
turkii manaalbaatu achitti dhaabdee fi kana hin beeku jidduu san naannoo turte achi manaalbaatu bikka argattee waa godhatte hin beeku maaliif bikka akkanaa tana addunyaan ni barbaaddi istiraatejii waan taateef maaliif Afrikaa tana kontrol godhuudhaaf dantaa Afrikaa irraa waan qabaniif lafti Afrikaa tun isaan biratti barbaachistu waan taateef lafa jirtu waan taateef albuudaa fi waan adda addaa waan qabduuf ni barbaadamti lafti Afrikaadhaa tun maaliif jirtuudha waan adda addaati jira daayimandii hundaa jira waan silaa meeshaalee gurguddaa meeshaaleen silaa nukuleelaa fi wanni adda addaa kun irraa tolfamu waan akkanaatirraayi so lafa san ni barbaadan jechuudha kanaaf Afrikaa tana maallaquma xiqqaatti gadhiisaniiti lafa san dhufanii to'atan jechuudha akkama fakkeenya Dubai amma maal godhaa jirti Somaalee tana maallaquma xiqqaatti kanniteeti jeneraalotaa fi kana mana tokkotti kannitee akka isaan Dubai fi kana faa keessa deeman free visa kannitiif sigale free visa kannitee fi Dubai tana keessa deemanii maal jaanii achi akkasitti wanni ta'an jechuudha hanqana maal gooti isiin khalluunaa fi kana fuuti jechuudha takkitti gaa shabakni isiin itti darbitu waan naannoo sanii san guututti arge jechuu khalluuna guututti arga gaa Somaalee qalbii qabduutu arka malee sanuu Somaaleen qalbii qabdi yoo agarte yoo mootummaadhaa walitti hariiroo hin qabne yoo mootummaa keessattuu jeneraalota gurguddaadhaa waliin hariiroo hin qabne iyyuu baatus waa takkallee wanni inni fidu jiru jechuudha bilaashuma iyyee firaatti dhiisa eega wanni sun cinatti eega saamamtee eega nyaadhamee baharaa fi kunkunis eega qullatee isaan gurguratanii waan adda addaatiin bar inumaatu khalluunuma sanii faabrikaa keessa naqanii achi kasitti ashaganii isaanumattu bar gurguratanii bar gartanii waan akkanaafaadhaa jira addunyaan waanuma keessan bahara keessaa fuutee sanuma faabrikatti wanni gootee faabrikeet gootee sanuma deebisee si gurgurtee jechuudha ati waanuma keessan maallaqa keetiin baastee bitta jechuudha amma Dubai waan akkanaa kana jirti jechuudha amma Somaaleen takkaatitu gaammaan tana bayyanatee Dubai nu saamuudha jirti waan akkanaa nurra gaggeessuudha jirti jaanii duddubachuudhaatti jiran jechuudha isinii galee waan akkanaati jechuudha amma wanni ni sakkana Djibouti ni sakkana biiti gurguddoon tuni dantaasiitiif jecha itti dhiyaatti jechuudha maallaquma wanni godhan amma kanaaf amma isinis itti hanjamte jechuudha Itoophiyaa itti hanjamaa jirti Abiyyiin amma waa takkallee wanni inni godhu hin jiru nagaan biyya san gadhiisu biyyaanis deemuu hin beeku nama histiidhaaf ummata Tigraay san lafarraa fixee bar ummanni Tigraay hanga ummanni addunyaadhaa hanga warri Awurooppaadhaa kun iyyuu bar namtichi hin dhaga'u akkuma nama duudaadhaatitti isaan harka darbee waan adda addaa irratti hojjechaa ture bar amma ummanni Awurooppaadhaa Ameerikaa qabatee jira ammaan tana maaliif waan kana hunda tuffii Ameerikaatii fi waan kana hunda hojjetee tuffii Ameerikaadhaatii fi waan kana hunda ummata kana hunda fixee waan kana Ameerikaadhaatitu itti dhiisee jechuudhaan Ameerikaa qabatanii jiran jechuudha amma ummanni Awurooppaadhaa mootummaan Awurooppaadhaa qabattee jirti maanta Ameerikaa mootummaan Awurooppaadhaa Ameerikaa qabannaan khalaas Ameerikaan Awurooppaa harkaa hin baatu Awurooppaa harkaa hin baatu maaliif mooja Ameerikaa Awurooppaatiitu harkaa qaba warreen Ameerikaa tana akka televizyiinaatitti akka chaanaalaatitti 15 jijjiiruu danda'u Awurooppaadha Awurooppaan itti kanaan deebi'eeti mataa keessa dhawa jechuudha isinii galee kana jechuudha dubbiin Abiyyiin warra Tigraay san lafarraa fixee jira hin hambisne naftanyaan waa dhoysuullee hin beeku hogga waa ajjeestu kaameraadhaan af jala deemti waraanni isaanittis akkuma gartan kaameraadhaan af jala deema
gartanii kana jechuudha. Waboon garuu nama najjeesu wanni itti gaariidha laala. Waboon bishaan faa kannaaf yoo isaan dheebotan nyaata faa kannaaf yoo isaan beelawan ummata akkanaati jechuudha. Garaagarummaan dhaaba adda bilisummaa Oromootii fi garaagarummaan nafxanyaadha wal dhaba. Maalitti wal dhaba? Kuni keenya kuni gara laafee isa lafa isaati irratti qabsaa'uudhatti jira. Lafa isaati irratti dhiiga isaa gad naquudhatti jira. Haqa irratti loluudhatti jira. Hogga diinni illee dhufe diina kana kanuma diinatti beeku kasilaadhee lafatti moonni godhu beeku qabame mirkoonyaa ta'uu isaa ni beeka. Namni hogga booji'amaa ta'uu isaa ni beeka. Nyaataa fi bishaanii fi kana kannaaf jechuudha. Akka silaa isaa muratanii kalluuna dhabamsiisuudhaaf laga san goggoysinaa bishaan san goggoysinaa jaanii akka isaan dhufan san illee hin goone jechuu waboon hogga isaan san qabe. Garuu waboon hogga isaan san booji'e ilma namaati. Eega ilmi namaa kun booji'ame wayi waan adda addaa isa feesisaa bishaan dhugaatii nyaata kana isa feesisaa ni beeka. Waan silaa qaban irraa kannaniif jechuudha. Garuu silaa irra nafxanyaa ta'e yoo ሀያ የኦነግ ሰራዊቶችን ይዘናል። 150 የሚሆኑ የጃልማሮ ሰራዊቶችን ረሽነናል ጃኒቲ ኦዱዳን ሂመን ጀቹዳ ተናተና ከይሰ ጋማ ወላላን ከኛ ከኦሮሞዳ ጎበኖኒ ወሬን ብልጽግና ዳብ ላይቭ ሲነኒ እዩ አሰላሙ አለይኩም አበላያን ከኛ ከነከ ሙስጠፋ መጃራ ከነፋ ወሰኻ السلام عليكم إلمان أيا سينا من إلمان أيا سينجا خنا كسي سنة خسلا ألاني مرما في خنا لال عرب سازن كيسا فوراني ودو ساتا إني ودانو ولكا كيسا نغاني تخشاني بيجورا وخانم عرب سازن كيسا فوراني هنغاسا لك إمسيسان جيجورا سيكري هنغاسا የሙስጠፋ ጃራን ምላስ የዋጠ የብልጽግና አክቲቪስት ያኒ ላይቪዳን ወኒዳን ተበርሶ ደጋሳን አረብ መካና ኢራ ሞርቴ hangaሳ ሊቅምሲስቴ ወኻኑ አረባ hangaሳ ሞርቴቲ ሙስጠፋ ጃራ ሊቅምሲስቴ ጆ ሲገሌ ወኻኑም ከማል ገልቹ አረበሳ ኢራ ሞርቴቲ ነሞቶ ኮሊቅምሲስታ ማሊ መተከና ከኔ ወከነ ጎቴ መለ ይንታን ጎበኑ ተዋንታኒ ጎበኖኒ ከናሁን ዋን ነፍጠኛን ኢልማን ኦሮሞት ረቲ ሆጀቱ ገመደኒ ኦልባሃኒ እየንጀቹር ጎበኖታ አሞ ወቦን ኒኛቺሳ ኒ ኦባሳ ኛቺሴ ኦባሴ ገዲስ ማሊፍ ኑቲ ሁኖ ኡመተ ነመጀሱ ሚቲ ኑቲ ኡመተን ማሊፍ አልጀዚራን ማሊፍ ጃልማሮ ማሊፍ ዱብሴ ነምኒ ኩን ደንዴቲ ሃንገም ተካ ሃንገ ንቀቡ ዋን ቤኸኒፊ ደንዴቲ ሳቲ አርከን ጀበኘ ሳቲ አርከን ሲገለ አከ ኡመተ ብልጽግና ከነቲ አከ ኡመተ ነፍጠኛ ከነቲ ummata wallaalaadha miti gartani ummata wallaalaa miti jechuudha. So nama kana dubbisuun isaanii Oromoo mataa ol qabachiise takka sigale jabeenya isaaniiti garsiisa jechuudha. Hangam takka hanga isaan jabaachaa as deemu jiran si garsiisa. So kanaaf Oromoon guutuun خاودا قبدا استيت هاوتون تين وان قبدون چنا دابدو وبوق اوين برباچستي سمالب يفيفو هي كچا ديما قوي ساني گرتني مي قوي ساني گرتن تيساني خان تن علابا وني قبدو جر تن علابا نفتنيا قبدو جر لموتيسن تن قبدو جرا sanunda garsiisaa jira laal sanunda huno nuti waboodha
hidhannoo nafxanyoota hidhannoo liyyuu haayilii amaaraa irraa hiikaa jira waan jaamu sin agarsiisaa jiran yoo nuti duuba akka oromoodhaatitti ilmaan oromoo ka oromoodhaaf lolu jiran kana cinaa hin dhaabbanne nuti faayidaan teenya maali daga maali nuti faayidaa hin qabnu jechuudha nuti deemnee isaan san cinaa dhaabbachuu waan qabnuun keessa keenyaan cinaa dhaabbachuu qabna tanarratti immoo aktivistoota dhabne kan waboodhaaf goofandimii banuu dhabne aktivistoota afaaniin haasa'u malee kan miidiyummaan keenya kunuu silaa eega takka waa'ee dhaabaatii fi kana daddabarsuu eegale gama birootti activate godhe waa'ee goofandimiidhaa waa'ee dhaabaatii fi kana irratti fuulleeffachuu qaba kan ogaan isin jedhu OMN miti OMN ta'uu qaba OMN waa'ee lolaatii fi kana waa'ee goofandimii kana isaan irraa haasa'uun hin ta'u maaliif jennaan miidiyaa kana akkaataatti banamuu jira keelloon faannita keelloon amma waa'ee lolaatii fi waa'ee jaalmaaroodhaatii fi goofandimii fi kana isaan irraa haasa'uun ni ta'a maaliif jennaan keelloo jechuun biraanchiidha inni maqaa jijjiirateeti duraan ONN maqaa jijjiiratee keelloo dhaddeebi akka gaariitti banaatan gurra keessan banaati akka gaariitti wanni ta'a akka gaariitti gurra keessan bana ONN dhaadiitu maqaasii update gootee gama keelloodhaa jijjiirte asii galaami keelloodha jijjiirte jechuudha amma isaan kun waa'ee jaalmaaroo haa ta'u oromoo kakaasuu haa ta'u goofandimii banuu haa ta'u waan akkanaatti irratti namni keenya akka isaan kana cinaa dhaabbatu godhuu ni danda'an OMN sagalee ta'uu qofa danda'a sagalee ta'uu qofa danda'a asii galaami yookaan kaa miidiyaan ni cufama nurra yoo waan akkanaatitti seenan waa'ee lolaatii fi waan akkanaatti fi kana godhaa fi kanatti ni cufama akkaataa inni itti banameetuutu akka birooti jechuudha asii galaami amma gaanuti hoggoggaa lolleefaa aboo akkamitti kuni waa'ee qabsoodhaatiif waa'ee hidhannoodhaatiif kana hin dubbanne jenna hogga aarre jenna malee ammoo miidiyaan kun waan inni banameef ni beeyna kanaaf amma Jawaarii fi kun faanis caljaan hoggaa maaliif miidiyaa kanaatiitu waan silaa inni irra banameetiitu waan hidhannoodhaatii fi kana miti inni OMN sagalee tahuu warreen miidhamanii warreen rakkoon adda addaa irra geesseef sagalee tahuu qofa jechuudha kanarratti fuulleeffatee jira jechuudha ammoo harka lafa jalaatiin afaan silaa oromootiin gartaniimi afaan silaa oromoo afaan silaa nuti beeynuun akkaataa itti haasa'umuu jira akkaataa silaa itti haasa'umuu jira gama jalaatiin gartaniimi sariirratti silaa namaa fi kana fidee afeeree wanni godhuudha qaban jechuudha kanarratti hojjedhaa dheenna OMN'dhaan waan kanarratti fuulleeffadhaa akka namni keenya wal jaaree wal cinaa dhaabbatu akka namni taa'eetuma isinii kana daawwachaatuma ooluu miti dubbiin akka taa'ee namni ashaangullitti isinitti ol ergu hin feenu nuti namni akka nuti oromoodhaa jee hirribarraa ka'u feena akka nafxanyaa sanitti waan silaa godhee fi kana akka haasoo hin feenu batakbaar nu nyam falliko akka ummata walloo kanatti wal dhaalchisuu hidhannoo wal dhaalchisuu barachuudha qaba namni keenya barachuudha qaba walloon hidhannoo wal dhaalchisti nafxanyaan aangoodha wal dhaalchisti bar akkasii bar nafxanyaan ifi arabni kun amma aangoo wal dhaalchisa ammoo ummanni keenya kawalloodhaa hidhannoo wal dhaalchisa ilmaa fi ilmootti maaliif walloon hin cabin maaliif walloon waraana abiyyi birgeedii meeqa firaa ittisuu dandeesse meeqa firaa deebisuu dandeesse itti yaadi sigale silaa walloon waa'ee hidhannoodhaa hin beene silaa walloon xiqqaanisii guddaanisii shamarran isaanii waa'ee hidhannoodhaatiif kana hin beene daaraa kutan jechuudha hidhannoo tana ilkeetti cabsan hidhannoo tana so kanatti diina jilbiifachiisanii
nulleen mataa ol qabachuu dandeenye jechuudha. Sababa isaaniitiin. Kanaaf Oromoon akka Oromoodhaatitti wal cinaa dhaabbadha. Wal cinaa dhaabbadha. Waan silaa gootanii fi kana baatanii naasayina. Akka uummata bilchiginnaa kana hin ta'ina. Akka Mustafaa Jaarraattii fi akka eenyu Buttaadhaatii fi Buttaa Gaazaa fi Hangaasaa Ibraahimii fi kana hin ta'ina. Uummanni kun uummata waa takka illee hin beekne, uummata gaarbeejiidha kanneen. Uummata hin baratini. Uummata nyaata malee waa takka illee hin beekne kanneen. Isii galaami. So waan silaa gootan calja'a. Harkuma lafa jalaatiin godha. Okay? Waraana keessanii fi kanaas bifa silaa itti gargaaramuu qabuu fi kanaas keessaan dhaqaatii nama dubbisa. Akkas godha. Kanaaf waboon haa galatoomu. Wanni inni godhaa jiru waan gaariidha. Waan nama gammachiisaati. Naftanyaa mataa gaqqabachiisuu jechuudha. Silaa isaan kiiloomeetira meeqa keessa dhufanii Oromoo waa meeqa godhuudhaaf hogga deemuudhaaf deeman laalaaga. Namni haqa malee deemnaan daaraadha ta'a. Namni haqa malee Oromoodhatti deemnaan waan silaa deemuu san hunda achitti hiikkata jechuudha. Achitti hiikkata. Haqa malee Oromoodhatti dhufan. Haqa malee Oromoodhatti kiiloomeetira meeqarraa dhufan jechuudha. Arra silaa akka biyyiin intarneeta wallaggarraa dhaamsee ifaa wallaggarraa dhaamsee wallaggarra ibiddatti qabsiisaa jira jechuudha. Miskiinota qotee bulaa warra hidhannoo hin qabne warra nagaan jiraatu ibiddatti qabsiisaa jira jechuudha. Garuu waboo ijaanillee harkaa hin jiru bara. Waboon garuu waan godhaa jirtu nu garsiisaa jirti. Waboon hin kijibdu. Waboon qalamaa fi kanaan hin deemtu. Qalama hoggaaniin jiru qalama silaa alaabaa Itoophiyaatiif ta'u gartanii mi. Hidhannoodhaa fi kana hawwanni ta'u saniin hin deeman. Wanni sun hundinuu waan hidhataa nafxanyaarraa hiikani. Wanni sun hundinuu waraana nafxanyaatis kun agartanii jirtan. Yuunifoormii isaaniitii waliin qabamanii jechuudha. Liyyu Haayilii minishaadhaa eenyu Shimallis haaree sanuu akkaataatti jilbiifatu kan hin beekne. Akkaataatti kilaash qabatu kan hin beekne. Uummata akkanaa kana bobbaasanii jiran jechuudha. Uummata jiidhaa sanuu jiidhaa. Uummata jiidhaa bargaa sanuu jiidhaallee jiidhaa hogga isin hin kennu uummata jiidhaa beekaagaa. Ni beeksisanii bara. Inni agarree uummata tokko jira yeroo dirree iidaatiif kana fa'aa deeman hogga huccuu haaree uffatan fakkeenya akkuma Hangaasaa Ibraahim jechuudha. Hogga huccuu waan haaree fi kana hogga uffatu hootaa fi kana hogga uffatu waraqaadhaa fi kana irraa muru. Dubara gaddarbeeti taa'ee siif haasawa laayivii haasawa. Maaliif galgaluu akkasitti seenaa beekte jijjiiree seenaa. Yeroo akkasitti jijjiiree seenuu san hunda Hangaasaan hofoo hin uffatu. Majala kanaan uffatu. Hoota qofa uffatee siidaa. This is Hangaasaa. Maaliif jennaan Ramadaana dabre dhugaa ture bara. Dhugee quufee ture bara. Amma mee deemaati viidiyoo isaa san laala viidiyoo kanatti koofiyaadhaa fi kana uffatee seenu faa laala mee Hangaasaan. Hedduu dhuguu ture. Hedduu. Amma Hangaasaan hoota inni uffatu waraqaadhaa fi kana irraa muru. Maaliif hin murre ni beektanii laayivii ittiin seenee mookam as jalatti wanni inni kaayetu sooftiidha maratam. Sooftii itti mammareeti akkasitti laayivii seena. Maaliif namni kun hogga taa'ee haasa'u ni huurka jechuudha. Waan huurkuuf fuudhee sooftii as jala kaayee achi akkasitti hogga laayivii fixee firraa baasee jechaasee kaayee jechuudha. Ganama immoo deebisa biqiltootti dukkaana irraa fuudhetti deebisa jechuudha. Namni ni biteef suni akka tasaa
waan dura wanni jeef bitateef yookaanum naaf hin taane jeeti wanni godhe jeetuma deebise jechuudha. Zigalee faranjiin akka uummata habashaadhaatiif kana kanaa miti akka guraageedhaatiif fi kana kanaa miti nama wal loluudhaaf kana kana hin beekan. Hayyee eegan ta'iniif maatii miti waraqaan ni qabdaa kibittoon ni qabdaa ka itti bitte siin jaaniitu san sirraa fuudhan jechuudha. Nama wal loluuf kun hin jiru akka guraageedhaatiif kana kanaa miti guraageen bar እንዴ ወደ እኮ ነው የገዛው ተስማምቶ እኮ ነው የወሰድከው እንዴ ምን ምሉት ነው መልስልኝ ማለት ለምንድን ነው መልስል እንዴ ወይንም የለበስክበትን ይሄን ያህል ያው ቆርጥ ባለው ሲንጀቲ ዋመነ ጌሲቴ ወኒ ጎቴ ማለቅ አንተ ተቆስራይ ሙረቴ ስራ ሙራት ይችላል አከናጅራ ሶ ኡመታ አከናቴ ይችላል አማ ብልጽግና ይችላል ኡመታ አከናቴ ኡመታ ዋተከለኝ በይኔ ኡመታ ወገ ኢዳቢ ከነከነ ባደቁ ወገ ይኻኑም خራዳቢ ከነከነ ባ ወገ ደሙ ኡፈታ ቢ ከነከነ ወረቃ ይራይሙረ ከወረቃ ተነከነ ራራሳ ደሙ ይችላል ዚአር ብልጽግና we call them ብልጽግና ወሬና ከናውናማ ብልጽግና ያመንጀ ይችላል አስለም ብልጽግናን ኡመታ ውጩ ራይስ ወረቃን ይራይሙረም ነው ይችላል ኡመታ ታርጋ ገቡ ይችላል ለኮይሲ ረበሩዳ ኡመታ አከዚት ኡመታ አካ አብይ ኸነ ይችላል አብዮት ካሳይዳ ኡመታ ከናት አብዮትማ ዋተከለም ቢሆ ይንበረን ያልተማረም በቃ ነመ ሂምበራቲኒ ዲዱ ብያንቴ ሙጅራ ነምኒ ሂምበራቲን ኩኒ ብየተን አንቴሙ ሂምተንተው خسارة في دني أدقى نما أسي مخان أسي دابو جراية أسي شوادا في هررجي دافي أرسي في خنا خيسا ممكن قبودة تجرو سببا وبودا بربادو دا جرا وبودا بمسيسو دا في ديمنا بر أمتا والله لا توساني أمتا أوراني في خنا حواسا خيني خجيم ما دي تخني وبو ديما بربادا غارا خيسا جود ነፍጠኛን ከነከነ ባገርቴቲ እነዚህ ምን አይነት ጅሎች ናቸው ጃኒበር ምን አይነት ጅሎች ናቸው ጠመንጃ የታጠቀን ኦነግን በዱላ መፈለግ በዱላ ማስፈለግ ምን የምሉት ነው ጃኒቲ ሆጎጋ አሾፈን ባዳ ኡመኒ አክቲቪስቶኒ አማራ ከነከየኙ መኮንም ስንፋን የሮ ሄዱኒ በረይሳ ዋን አከዚ ሰንጀቹ أما أمني خيني خجيم ما تقول نكره قرانين ديمن بردو غرغدو تنان ديمن حبيبي نمني تقول رفير رساس يسندو بتي بني والله قران سن فجأستي يو خانم قران سن يفتي نيتيتي خطه چوراتي هون سوتتي ديما غبرين خيستو واتكلي هيمبيني غبري واتكلي هيمبيني ها سوتتي ديما mootummaan hoggaa deemaati waboo barbaada isiniin jee nuti eenyuu ja'aati if gaafadha yaa ummata hoola ummata dhamaa sigale waan mootummaan isinii kanne nyaadha dirgim godhaati nyaadha mee maaliif waan akkanaatan arsii fi harargee keessan godhin maaliif hin godhin hin jiru maaliif arsii fi harargee keessa waan akkanaa kana hin goosisne why because ummanni kun bu'uura isaaniitiitu eessan ni beekama jechuudha. Hujii beekama. Mee arsii fi harargee ulee itti kannee abiyoot kaasaayidha. Qooxaanum qoraan itti kannee deemaa woboo barbaadaa haajooni gaara keessa. Abadan hin godhan. Abadan inni niisin ja'uusi isaanillee hin godhaniis. Namni waan akkasiisan goonaan ifumaaf gaara san keessa walambisan wali garagalanii jechuudha achumatti ifuma isaaniitii wali garagalanii wal hambisan gaara san keessatti nuti eenyu barbaannaa jaanii wal fixan jechuu achumatti kanaaf nama arsiidhaa ummata arsiidhaa gabaroota arsiidhaa akka ummata keenya kajimmaa sanitti qoraan gurguddaa san harka kaa'ee deemaati woboo barbaadaadhaa jee salfii dhaabee hin barbaachisu jechuudha abiyyi gabaroota harargeedha
qoraan itti kannee deemaatii hiduunaa woboon fallugu onagin fallugu jee qoraan itti kannee hin barbaachisu sigalaami harargeen yoo takkaniin dubbadheette afaan harargeedhaa hon yoo ni dubbanne jenne harargeen afaan isii kabirootii jira kabiroo kanuma otumaati akkana teessee isii wajjii teessee haasuytu waan birootitti jijjiirtisitti waan birootti jijjiirtisitti namni keenya harargeedhaa ummata akkasiiti nuti harargeen afaan lama qabna nuti tokko hadiinni hin beeknee jira diinni abadan kanuma hin beeknee jira afaan harargeedhaa akkana jee kanuma oromoon naannoo biraatu hin beeknee jira afaan harargeedhaa gartani ummata akkanaati gaa nutiin kun ummata akkanaati amma ummata akkanaa kana dhufe hin dabfaru jechuudha wanummaan itti oppiidiyoon harargeedhaa kasilaamaa biyyifaan oppiidiyoo tana nuu tolfatee jaanii isaan keessa gad dhufanii nuuf haa kijibduu jaanii itti gad dhufan sunu itti garagalte jechuudha kanammoo oromoon wal cinaa dhaabbattee waan dandeessuun dhaaba isii kana cinaa dhaabbachuudha qabdi jechuudha dhaabni keenya nu malee waa takka illee hin qabu keessattuu warri diyaaspooraadhaa waan qabdanii dhaaba keessan cinaa dhaabbadha akka ummata nafxanyaa kanatti dhaaba keessaniif waan gootan godha ji'arraa waan darbitaniif darba bifa goofantiimiitiin haa ta'u bifa waan adda addaatiin haa ta'u gargaarsa dhaabbataa ta'e gartaniimi san godhuudha qabdan kana godha kana yoo gootan khalaas wannummaan galman geenyeef hin jiru jechuudha wannummaan asii biltsiginnaan asii oromoo naannoo taaniitiif kana kanatti qoraan itti kannite asii ummata salfii dhaabdee deemaati woboo naannoo keessan keessa barbaada deemaati woboo caakkaa keessa barbaada itti ergituuf hin jiru okay kana godhaadha isin hin jenna tagama biraa obboleettii teenya Iftuu Nuuraadhaa ta Cairo jirtu obboleeyyan kiyya haa gargaaru mucayyoon tun ni dhukkuba akka malee dhukkuba keessattuu shamarran keenya kan oromoodhaa rabbiin dhukkuba kana isinirraa haa qabu balaa xiqqoo guddoo wama feetee utaana rabbi isinirraa haa qabu maaliif isiniin kun dhukkubaan hin maltan hedduu wanni taatan jechu maaliif waan akkanaatiitu nutti jira kootaa nu gargaara jechuudhaafis ni qaanfattan kanammoo nuti beeknee isinii godhuudha qabna akka oromoodhaatitti oromoon hundinuu sagalee taadhaa mucayyoo tanaaf cinaa dhaabbadha waan qabdaniin cinaa dhaabbadha warreen Cairoodhaa sagalee taadhaaf oromoon naannoo biraatis sagalee taadhaaf cinaa dhaabbadha namni kun odoo isin jirtanii mucayyoo tan akka lubbuun irraa hin baane nama keessan odoo inni lubbuun keessi jirtuu cinaa dhaabbadha booda hin booyinaa khaniiwuu hin gargaarin khaniiwuu cinaa hin dhaabbatin khaniiwuu sagalee hin tahiniif way abaluu teenya jettanii hin booyinaadhaaf nama yoo dandeesse hoggassan yeroo san cinaa dhaabbadhu khaniiwuu hin gargaarin ka cinaa dhaa'uun dhaabbatin wanni boochuun maali ati boochee dhiistee waa takka wanni bu'aa fiddu hin jiru jechuudha asirratti gama ijoollee teenya Harargeedhaa dabarra ijoollee teenya Harargeedhaa rakkoodha qabdan isinis maaliif jennaan wannummaan isin biyya namaa tana keessatti wal ajjeessaniif maaliif waay maaliif qoy maali rakkoon teessan isin maaliif wal ajjeestan namni biyyarraa hogga bahe hojjechuudhaaf baha if jijjiiruudhaaf baha malee wal ajjeesuudhaaf miti waan xixiqqoo waan silaa namni waliif irra dabruu qabu hunda kan waliif irra dabarre wal ajjeesaa jirtan asni galaami wal ajjeesaa jirtan mucaa Baharuddin Abdoosh namaatitu ajjeese
nama wajji wal dhabee jaan soogaa nama keenya re nama keenyaatiitu ajjeesee waan silaa irra wal dhaban rabbi haa beeku ammoo yoo waanni adda addaa ka jiraatu ta'es qabeenya ta'uus dhalaa irratti ta'uus wanni silaa ilmi namaa kun irra wal galaafatu hedduu jira keessattuu ijoolleen biyya arabaatuun waan adda addaa irratti wal galaafattan isin maaliif waan akkanaa kana gootan garuu jireenya kam jiraachuudhaaf sanuu biyya namaa keessatti namni akkana qaxara wal cabsaa akkana wal ajjeesee biyyee wal nyaachisaa hangam takka yaaddan inumaatu akkana taanaan bar gabrummaan baana sun hin jirtu bannut gabrummaan baana sun hin jirtu bar nuutiitiitu gabra jechuudha nuutiitiitu diina jechuu waliif malee diinni waa takka illee nun goone keessattuu namni keenya Harargeedhaa yaada isinii ibiifuu ummata dhama'aadhaa isinii ibiifuu ummata faca'aadhaa isinii ibiifuu wal cinaa dhaabbachuu hin beene hudduu faarratti wal galaafattan ummata dhama'aadha isiniiti namni dhalaa faarratti wal hin ajjeesu isin beerran faarratti wal ajjeestan beerran haadha ilmoo faarratti wal ajjeestanii barboosin kanaaf ijoolleen ta'e ummata sanuu ol bahee nama isaatiif sagalee ta'uu hin beene isin ummata nama isaati cinaa dhaabbachuu hin beene isin garuu hudduurra wal ajjeessan jechuu ummata kanaati isin mucaasan amma ajjeestan mi maal harkattan mi wannummaan isin harkattan maaligaa lubbuu namaa baastanii lubbuu walii baastanii hogga feetan gandummaadhaan hogga feetan gosummaadhaan hogga feetan waan adda addaatiin walii buutanii wal galaafattan maal harkattan qo'isin maali biyya namaati hogga dhaytan nillee hin jijjiiramtan ifillee jijjiiruu hin beeytan garuu wanni isin goota waan fokkottu dhiirti teenya tan Harargeedhaa wanni isin gootu waan fokkottu Facebook irrattis hujiin isii hujii fokkottu nama isii cinaa dhaabbachuun beeytu carqii takka asitti godhate ifaa tokko dirqin billichi keessa taa'eetuma bas asii shiishaa tan aarsa itti nafne qaaba sinni faranji staayil yaa faranjuu staayil faashin ሆኖ መጥቷል ትልቁም ትንሹም ሴትም ወንድ ለምዶታል ሃሎ የኔ ፍቅር ብሎ ይገንድስና አይና ሀዶ ብሎ ጉንጭ ጋብሳል እስን ያንሰን ታይት ሳኑ በርጋት ነፍኔ በር በደውትቲን አከሳቲ ሲዱፍቲ ጋገና ሁን በር ሀሪባ ወረ መጋላቲ ይበር ጨርዴደት ሲኒስ በደው ከን ሃቲ እዚ አጭ ረኮ ኸይዘ ይርቱ ከን ባን እዚ አሲ ረኮ ኸይዘ ይሩ ከን ሆጋ አጭ ሮምኒ ትሮቤ ኡመታ አሲ ገላኒ አጀላ ከነ ጀላ ያው ኢሳነሲ من أروا خريفتني وانا كسيسا نوجة جيجو قهاتي ركو خيسي يرتو تيك توك خيسا وطالتيبر قهاتي إفيفو وانو فتون كمني قهاتي إفيفو وان رج إستون كمني إسي ناسي نبتين إفيفو كامني ولتين جرزون تيك توك رانو طالتي ummata kanaati bar beeran keenyas ummatuma kanaati bar amma ijoolleen teenya Harargeedhaa ummata kanaati shamarran keenya Harargeedhaa beeran dhadhalee handura jiituudhaan TikTok irraa daansii godhu bar biyya namaatitti kamitti wal ajjeessan qoy maali rakkoon teessan maaliif ajjeesta mucaasan maaligaa wanni isin irratti ajjeestaniif rakkoon isin qabdan maali namni rakkoo haa xiqqaattu haa guddattu waliif irra dabra dhiifama walii godhuu hin beeytan waliin nasiibsattan deemtanii diina faan ajjeessanii diinni hogga isinit dhufe immoo ni fiidan ummata harka mataarra kaayatee fiigu isin maali rakkoon teessan ijoollee teenya Harargeetiin baanaa bara
isin kanaan baanaa bar isin hoolayyii nama keenyaaf sagalee ta'uu hin beekne ta'uu arra shamarran teessan taarargeedhaa isin biratti rakkatte cinaa dhaabbachuu hin beekne isin tawaarraa fuutanii boochistan isin shamarran meeqa kana boochistan shamarran argeedhaa irraan tana bikka hedduudha kufaa jirti garuu bira dhaabbachuu hin beektan isinitti nafne carqii asirratti hidhattan khofoo qaqalloo takka miikkaadhaan uffatan akka geeygannaa fi khofoo adareetitti isinitti nafne akkana ittanii dhaabbattan hokko nama hoggaa miila keessan sanii lafarra dhaabbattan nama miilaan lafarra dhaabbatuun fakkaattan nama harkaan lafarra dhaabbatu fakkaattan san akkana ittanii iskilitan fakkaattan lafee dhaabbattu san fakkaattan isinitti nafne gaafaashinaati hoggas dhalaan dhuftee laayikiidhaafi kana isin gootu waa isin hin jettus badau akka teessanii tazeeta firra naqaatuma karaa kana deemaa turte gartanii ganda arabaa dheetii achitti cinaa tokko rimuuvaraan rifeensaa fi kana as firraa haddee cinaa tokko zeetaa fi kana faa wanni taate gartanii as geesse jechuudha. Beeranuma akkanaa kana warri isin jala deemuu summatuma badawa beeran silaa isinitti wanni jiru kunis badau akka keessanii tateessee isinii wajji ishaarsitu talaayibii baatee wanni taatu yookaan tanuma tiktok keessaa waan adda addaa gootutun badawa itti nafini badawa asli beeran silaamaa asirraa utaaltutun digirritun hundinuu warri hoggaa isin ilkineettu ilkeen kun dura faffaca'u kun hundinuu beeran akkanaa kun badawa asli tatti nafin jechuudha gaa ummata akkanaati beeran akkanaa kanaatiitu beeran sanuu handhuurtii isii jiituudha dantaa keetiif feetu Ameerikaa jiraatte feetu Kanadaa jiraatte an badawaan siin jaa sigalee badawtittiidhaati sigalee badaw qaamni keetu walitti hin jirre maali wanni ati nu garsiistu daasiin ati nu garsiistu maali lakkaa nama kee kan rakkatee waan adda addaa keessa jiru cinaa'uu dhaabbachuu hin beeytuuti ilmootee tasiyala jirtuu qabattee harmatti kannuu hin beeytuuti maal harma kee aannan sirra yaa'u sanasii handhuratee jiisaa tiktok keessaa utaalta maa harma kee kana firra yaasaa asii firra jiisaa lakka dhiira keessa teessii asii shishaa tuutta nama kee cinaan dhaabbattu deemtii haadha teessan hin gargaartu deemtanii rakkoo obboleeyyan keessanii kana wanni hin jettanii arra shamarran oromoodhaa bikka meeqatti kukufanii jiran silaa isiniin kun walitti qabamtanii akka dhalaadhaatitti mahabara shamarranii jettanii wal jaartanii kaatanii silaa shamara keenya ka oromoodhaa ka bikka meeqa kukufte kana cinaa wanni taatan turtan yookaan siistamallee hin beetan akka shamarran Cairo kanatti timaantimii fi kana faa irratti dhodhoostanii akka yaayaa Bashiir dhama'aan ka ijaan qabne kun faan laayikii wanni isinii godhu footoodhaa fi kanallee sheer isinii godhu hin gootanii waan akkanaa siistama hin beekani akka ummata Cairoodhaatitti jechuudha hin beekani maal goona gaa maal goona ree laal hogga miidiyaa irratti ol baatan badaw hin tahina dhiirti teenya ta Harargeedhaa ifaa dirgin billicii keessa hin taa'in ifaa dirgin billicii kalara shamaraa piinkii keessa teessee እንዳታን ጋጥጥ ወደ ሰማይ ሰውራራ ሲገላ ቤረን ከይሰ hintayin ህርፍና ኢንሴንሱን ሐሪፍማ ስቲን ፈካቲን ሱም በደውማዳ ጨርቅ ያስረት ይለቹን ዮሐኑም ጉራ ከነውረቹን ሐሪፍማ ስቲን ፈካቲን ኾፎ አካ አደሬ ኾፎ ገገናፌ ሚካራን ኡፈቴ አከስ ዳበቹን ኸሱን ሐሪፍማ ስቲን ፈካቲን ሲገለ me khofo san warre nu fatan khofo kasi kakalloda san warre nu fatan me de mati vlala surati san vlala bi surati sani bi sura nama bira khofo normali fata fidati wal bira khaya me fidati wal bira khaya
nama harkaan lafarra dhaabbate malee fakkaattan isin. Isinii sanuu bar miilli keessan qaqallaadhaa yaa bilaa aleekum. Isinii sanuu miilli keessan qaqallaadhaa. Isinii sanuu qumxaa uffatee karaa deemuu qaanfatu. Hogga kofoo qalloo akkasii san miikkaadhaan uffatanii hogga sanuu akkasitti dhaabbattan. Isinii sanuu yoo baranyaafillee hin taane. Amma uummanni akkasii sun baranyaadhaaf hin ta'a. Baranyaadhaaf hin ta'a. Kubbaan achirraa fiigaa dhuftu dhugaa rabbii si fuuteeti asii Gondar si geessiti kam. Dagga waahida bas yaanii. بتوديك جندر والله هيك ومتى كانت هجرة ونما نتقابم تنيف ونما نتشرطان دفع سنين خنا ولك أبي سنين ديموف سنين تيتو أتبهين كمني بجاربا سنسنتو بلليزي بجاربا بجسرا نمني علمنا ما اتدلغتي الراهل nama saati waan adda addaa godhu isiniitii tolaaqe arabni waa takka illee isiniin godhe maaliif ijoollee teenya tabiraa ta dhiiraati isinii jirti tan shamarraniiti isinii jirti maaliif isaan sun waa takka illee hin ta'in maaliif balaa isin uumtaniitiitu miskiinota biraatillee galaafata isinii waa takka illee hin qabne warra magaalaa ta'uudhaaf kara magaalaa kana ol fiida yoo dandeetii qabaatte malee bar akkanumatti magaalaa ol seenuun hin taatu bar. Sanuu akka waan biitii Arabaatuun qaraatiidhatti hidhaadha. Uummata akkanaati. Aanjoollee teenya ta dhiiraatiin baanaa barra warreen nuti Harargee deebiin jettu tana Amaarota. Nama keessaniif sagalee ta'uu hin beektan, wal cinaa dhaabbachuu hin beektan. Dalaarra wal ajjeestan mucaasanis isiniitu ajjeese abdooshsan isiniitu ajjeese mucaa miskiina shabaaba galaafattan jechuudha ajjeestan isinii gala bifa kanaan gaa isinii sanuu diina biraa dhorkuu dallee hin beekne isinii sanuu akka walloo kanatti wal cinaa dhaabbatee hidhachuullee hin beekne hidhannollee naaf tokkee waliin hidhannollee ni sodaattanii isinii sanuu akka ijoollee ta'ee taarsii tanatti wal cinaa dhaabbatee sagalee walii ta'ee wal gargaaruullee hin beekne isinii akkanaatiitu waan hin jirre irratti wal ajjeesaa jira waan xixiqqishoo irratti wal ajjeesaa jirtan waan silaa namni waliif irra dabruu ta'uu irratti wal ajjeesaa jirtan Sigalan namitti ilmaan kudhan jaarsa siitii biyya dhaltee biyya Arabaa kana dhufteef haadhaaf tanaayee tafaa irratti wal ajjeessan jechuudha. Haadha ilmaan sagaliif haadhaaf wal ajjeessan jechuudha. Uummata akkanaati isin. Gartani isinii namni hojiidhaaf deema malee waan wanni dhaa miti. Maal taatanoo? Maal taatan dilana akkanumatti gabbuutanii umrii wal gabaabsuun tun maali hoo? Biyya namaa wanni dhaytaniif jijjiiramuudhaafi. Rakkoon nama keenyaa kanaa bar biyya guddattettis akkanumaa barreessin. Maaliif akka uummata haaniitii miti. Dadhaboota. Hedduu namni keenya kun dadhaba. Hedduu. Uummata taabaan. Uummata taabaan akka uummata keenyaa kana malee nagarre. Uummata yookaanum ijoollee fa'aa abdatee waan ijoollee irratti hirkatee jiraatu jechuudha. Amma biyyuma guddattee akkasii bara. Amma Awurooppaa tanaas yookaan Ameerikaa tanaas Kanadaa tanaas akkanuma jechuudha.
Maaliif wanni isaan godhan ijoollee ni qabnaa. Ijoollee tan ammoo pilaanaan ala dhadhalan. Jaalalaan malee jechuudha. Maallaquma jecha walitti dhaabanii tarreessanii madaalan jechuudha. Tatakka tokkorra hin jirre. Fakkeenya quba kana laala. Kun amma kaanarra hin jiru, kun amma kaanarra hin jiru jechuudha. Walirraa illee hin faffageessanii bara. Aboo ilmaan kana achiin dhalli na hogga faranjiin jetteen haaya wayi beekanii ree isaan. Sanuu ilmaan kana waan nagayaatillee ittiin kanna nyaataatillee ittiin kannanii bara. Aananillee ittiin bitanii bara. Ruuza adii magaalaa irraa itti bitanii dura naqan bas. Ruuza adii dura naqan jechuudha. Nooma wanni jiru refuujii. Egaa refuujii. Asii hedduu bara munu bira hedduu bara. Amma nu bira hedduudha. Dhugaa rabbi. Anamma waan hin jiru irratti ifittiin qaanfadhu. Aboo deemaa dalagaa hojjaan warra kanaati. Rakkoo abbaan kiyya hoogganaa dhaabaatti bilisummaa Oromoodhaa ture. Odoon kun ani fiifuu kanatti ta'ee waa'ee abbaa kiyyaa kana toon akkanatti ta'ee yaaduuti akkanatti kun rasaasni wayyaaneedha akkana fuula kiyya kana dura babeeti. Eegaan guyyaa san mataan kiyya shirna jee waa takka illee mataan kiyya kun dalaguu jetti. Faranjiidhaan jetti bara. Oh my god. Jangan mantan. Achi booda maaltu jira ree? Lakkaayisii wayii feeti ree. Amma irra guddaan namni kasii sun maal fedhan beetanii? Namittiin tun maraatuudhaa fayyaa hin qabdu. Jee namni akka waraqaa maraataadhaa baasuuf warra fedhu faadhaa jira bara. Warra fedhu jira. Deemee barachuu diddaarraa. Deemee hojjechuu diddaarraa warreen bara isiin tun akkana. Bara isiin tun fayyaa hin qabdu. Bara isiin tun mataan isii kun shirji'ee jira. Akka jee namni waraqaadhaa fi kana baasee isiin tun gartanii mi teesseetuma nyaattu. Akkasitti isin harkattuu beeke uummanni eegaa ati maraatuu taate nama biroo sii fidan jechuudha. Laman maraataan ilmaan guddisuu hin danda'u. Qiyaasa malee nyaataa fi kana irra dabarsee itti kanna. Yookaan qiyaasa malee dawaadhaa fi kana itti kanna ifuma isaatiifuu if galaafataa jaanii eetu biraas sii godhan jechuudhaati. Nama biraas sii godhan. Qaama lammaffaadhaas jechuudha. Kanuma sumatan irratti maallaqa nyaatu jechuudha. Ati uggaasan teessee atummaan fayyaa qabdu tun ammaraattuudha jettee himattee waan jirtuuf ቁጭ ብለሽ ላጭሽን ማዝረክረክ ብቻ ነው በቃ ቴሴ ጎረረ ከኸና ገቂዙ ቆፈ ይቾዳ ደው ጎቴ ሲግርን የተ አከነ ጎረረ ገቂዙ ቆፈ ይቾዳ አሲን ሃንከነ ጂሱ ቀብደ ይቾዳ ኤጋ ይመቴ ጅርታ ወር አመራቱ ዴቴ መራቱ ዳይቴ ይመቴ ጅርታ ወረቃ ሲኸነኒ ጅረን ገቴሴ ገዲዙ ቆፈ ይቾዳ Oga kanina fi kana si kanan. Khate tabatte TikTok fi kana sente utalte. Oga san manni dhufuudha fi kunge teesse jechuudha. Huccuu teetan gorora irra gadhiisu san uffatteetuma teesse jechuudha. Amma irra guddaa manni TikTok kun akkana bara. Irra guddaan isaanii kan amma warreen amma Awurooppaa fi Ameerikaa fi kana irraa seenu kun uummata akkasiiti bara. Uummata akkasiiti. Ummata qalbiin shirjette ummata buloonni diidamii shan mataa kana keessa utaale warra jaarsaa jaartiidhaan asirraa utaalu jechuudha. Ummata akkasiiti. Maal nu garsiisan kooyi? Ifiifuu ummata gurraattiidha. Ani gurraacha waan gurraatti akkasiisan laalee maali hoo? Maal naa kanniti tun? Maaliin irraa harkadhaadha bara? Iddawaan fofokkotu kana tana gootan nama keessan cinaa dhaabbadha. Miskiina hedduudhaa jira. Kan
gargaarsaa fi kana hedduudha jiraate cinaa dhaabbadha. Wanni asirraa waan maalayaanii ooftaniif hin jiru bar. Kaasii obboleessi keessan asii rakkoo keessa jiru. Dirqama obboleessi kee kana haati teessii dhalte rakkadha jeesitti bilbiloo odoon ta'in kasilaa naannoo teessanii kasilaa afaan Oromoodhaa dubbatu harakkate tokko obboleessa keeti. Akkasitti yaati. Namni Oromoodhaa tokko rakkannaan obboleessa kee yaajeetti sammuu teessanatti himi. Deemtee cinaa dhaabbachuudha qabda. Obboleessa keeti namni sun. Oromoo naannoo fedhee taanaan afaan Oromoo dubbannaan gargaaruudha qabda jechuudha. Kan ammoo wal eeggadha. Ijoolleen teenya Harargeedhaa wal eeggadha. Daaraa wal kutuudha jirtan meeshaa wali bitattanii wal ajjeesuudhatti jirtaniiti suuta jaa. Suuta jaa billaa aleekum galaa. Naftanyaa fixaa eega wanni taatan maalirraa wal fixxan isin? Leetinyaa nuuroo maaliin qaanfattanii? Amma sabboonaadhaatiitu eenyu jeese jenna. Sabboonaadha isiniin jenna moo hogga akkasinitti wal fixxan? Ajab yaaboo wal eeggadhaa. Haati teessanii isin eegdi. Abbaan keessaniis isin eega. Kanaafuu wal eeggadhaa. Umrii illee waliin gabaabsina. Wanni silaa isin irratti wal ajjeestan sun sanuu silaa bar silaa waan nagayaati illee taate silaa bar gaariidha bar. Beerran tokko kamiilli isii hunsanuu wal qixa lafa dhaabbachuu hin dandeenye irraa wal ajjeessanii bar. Tasanuu miilli isiidhaa wal qixa dhaabbachuu hin dandeenye. Sanfaarra wal ajjeessanii bar. ሴትዮዋ ስለቀላች አረብ አይምሰላችሁ። ሃይ ሜካፕ ዲበቴ ዲመናን አረባ ሴቴ ሃላኩም ሞፉኛን ሙራ ቢፉ ፉኛ መከሮሪ ከነ ኦራና ኒንዲፍ ሴተን አንፈዳ ሃይ አኺ ወረ ቢፉ ጋ ፉሪዳ ቢሆንኩን ትሩፍቴ ፉሪሰን Firraafuunatti fuula kana ibdi burra faarratti wal ajjeessan jechuudha. Taphari fiifuu furriidhaan firraafuu dheettee fuula kana ibdibtu. Tan akkasii faarra wal ajjeestanii bar yaa akhi billaa aleekum. Maali hoo qaafattanii yaa akhi? Meeta mite isaan irratti wal ajjeesanii jaanii hogga gaafatan bar kunoo tiyyaasini tanamoo mee isin tun nama akkamii jee namni suuraasii gara gaggalchee ilaalee jechuudha. هنا قالوا نمتين انجرتو ولا عندها شعر ولا عندها سنان ولا عندها فم. بيرن جولي والفتش سيسن أبدا سنيس أبدا قد وان باتني بيها. Okay. Beekuudha qabdan. Ilma namaa waliin fichisiisina. Hay. Mee intaltummaan ummata kana waliin fichisiisuun tamii jeetiin goggaa laalaa bara. Hunooti tanaa jaan. Yaa akhii barra hogga laalan laalin jirtu bara. Injiru bar funyaan hanga jaartii abiyyisan illee ta'in qabne jira bara. Zinnash hanga zinnash illee ta'in qabne jira bara. Bara yoo diif kakani turu fuuf yoo itti hin jette bara. Tabar fuula kana waliin furriidhaaniif laayitu haadhaa bara. Eeta yeroo maatu akka tasaagaa diif kakni akkasiisu furriin itti dhufte ta bishaan fuutee akkasitti fuulaa hojii dhiqattee irraa buustuu jira furri. Tan akkasii faarra wal ajjeesaa bara namni keenya. Wayi waan nagayaatirra wal ajjeesaa. Bar namni waan funyaan qabaa irratti illee taatee wal ajjeesu maatii miti bara. Waan sanuu funyaan hin qabne tan sibiilli isii funyaanitti urattee teessu. Ija kana bira jiru ija bira sossaa bara. Amma dhalaa takka takka nagarree. Warreen nama sibiila warreen nama funyaan urattee teessu
yote teessoo takka takka nagarre sibiilli hidhiin isiitii fi funyaan isii walirraa fagoo sibiilli isiin uratte immoo as jira ija bira jira nyaara biraa sossoa jechuudha tan akkanaa tanaatiitu dhiira galaabachaa jira kanaas ajjeesisteetuma kaanillee ajjeesistee jechuudha isiin bakka ifeeggadha nagee buusa hojjechuudhaaf baatanii wal eeggadha akkasi nageetti jiraadha yeroo gaarii qabaadha nuti waan jirati isiniin jenna biyya namaa hojjechuudhaaf baatanii miskiina silaa nagiyaan hojjechuudhaa deemullee riskii isaa irraa hin balleessina yoo isin hojjechuudhaa hin deemne namni kun itti haa hojjetu fagaadhaa naannoo sanii okay akkasi nageetti jiraadha obboleessa keenya kadu'e rabbi rahmata haa godhuuf waan akka malee qalbii nama cabsaati akka malee waan takka illee godhuu hin dandeenyu rabbi rahmata haa godhuu fi obboleessa keenyaaf rabbi rahmata haa godhuu fi warreen isa sana ajjeestan ammoo rabbi jazaa isin haa kafalu isiniin jenna waan takka illee godhuu hin dandeenyu maal goona nageetti nu jiraadha nageetti